Yesus maqaa kanaan bakkuma takka kakuu moofaa keessatti itti yaaman kakuu haaraa keessatti yaamanii yoo fidde kiristaanaan ta'a takkuma maqaa kanaan yaaman hin jiru. Maryam ya dubro Maryam ya ragofta dese galanne ziyada wait admun oltani boga gitu shalen nyumba ka saram pam tam jetan oltani afan arawan TikTok it isin amantu Yesus it isin amantu maanu rakkata geeto amma Khalido takata ka warre fada ijoollen shaada qabatan mee sigirti isa qotte amma shaada sigarsiifna koy kan kenne lubu kenne adde seetu no fera maleni wambramiti lubun kenne adde seetu no fera lubu adde seeti yaadde lubun kenne adde seetu no fera anje lubun ki siyaachise dhufte ya akkam goote duway lubuti siyaachifte tan dukkana keessa jirti okay na yaame ka ifa gara ifatetti ayye kootu gara ifat amma siin kadhasmattu fagoyuun barbaachisu. Akkam jettee kadhattame? Siifmoo? Laphee kee yoo laattaman sii kadha amma sirraa deemaa jechaa. Laphee kiyya maraataa laphee kiyya akkamittiin sii laadhaan takka nama tokko fuulaadhee hin beeku. Na ajjeesu deemtaa laphee. Waaqaaf laattanaa miti. Waaqni naaf kanneen malee laphee akkam godheetiin haqa laadha. Ay garuu hin qabasiin dhugaan siin jedhu baay'ee. Eegaa laphee akkamina maalaatan? Dukkana keessa isa abbaa moo isa ilmaa kamii filata? Eenyuttiin kanna okay afuura manfasittiin kanna moo waldi ilmattiin kanna moo abbattiin kanna? Inni han fudhatu isuma fudhatu tokkumatti jira waaqayyo. Sadii amma sadii isaan eenyuttiin kanna mee iyyee lapheeti eenyuttiin kanna waaqayyo abbaadha moo ilmatti moo waaqayyo afuura qulqulluu? Ati qophaa'e malee jidduutti hacicciraniif deemta akka sariin yeeyyii waa nyaatutti lubbuuti. Ammati ilma isaatti yoo amante malee hin fayyitu karaa gabaabaa tokko sitti. Maal ilmi isaa eenyu ilma waaqayyoon ilma qabaa? Abbaan jiru maal ilmatti amantaa ammas? Deemu dura maal kan abbummaa qabu abbaa jechuun ani ijoollee maalitti hajaman ijoollee maalitti godha abbaa guddumatti hin dhaqa abbaa manaa. Sin simatu sin beekun amma fakkeenyaaf siin. Ijoollee maal naa gooteen ijoollee abbaatu gargaara. Ufitti simbutu si nama fakkeenyaaf dukkana keessa gati jirtu. Ijoollee zoor baliin jedhanii dabre abbaan kadhadhani. Ijoollee akkamitti godha ijoollee kiyya. Inni immoo si barbaadu ka? Waaqayyoon kee tokkicha ilma tokko qabaami? Ani ilmaan torbaan qaba. Ati nama dhaqa. Nama waaqayyoon kee waaqa ta'e tokko qabaa ilmoo tokko dhalchee. Tokkicha sanuu jalaa ajjeesaniimi? Eenyu ajjeese? Yihuudoota ajjeese munaafiqoota. Moohee ka'eera. Maal ka'e ajjeesan jira ajjeesan hojii najjeefne guyyaa sana biyya itti salphattu jedhanii awwaalanii mi duraa. Du'aa ka'eera. Jala waaqayyoo an ilmootu jedhamna jala ajjeeseen hin dhiisan. Dhukkeen itti kaasa'e jiidoo ajaa'ibaa tana dirree dhaawatana seennaaf laal. Ati foon namaatiin yaadaa jirtu anniin samitaan sitti odeessu. Foon sareetiin yaadaa duba. Foon sareetiin uffaddaa? No, sabiti. Tuma maal foon kamiin akkan yaadu feetati? Yaa foon namaatiin yaadu jechuun ilaalchi keenya hubannaa ilaalcha waaqayyootiin hin laalan du'a ani waaqaa miti. Ilaalchuma kiyyaan hin laala. Kanaafuu sitti meekaanis? Ati ilaalcha maaliitiin ilaalta yaadda? Ani immoo sagalee waaqayyootiin ilaala. Ilaalchi sagalee waaqayyootiin. Tasaa haasamu ta wangeela irra jirtu nutti haasaa. Tasaa haasamu wangeela waan takka. Haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin hin dhageenyinni. San quba qabaa kun ragaa fidi dhagaan fidini kiyya. Dhagaa dhisi ragaa fidi. Ragaan sani tokko namni gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanne jireenya itti faradameera jedha. Fakkeenyaaf isin sin amansitti faradameera ragaa tokkodha. Ati itti amantaa Yesuus? Baay'eetti malee. Okay, Yesuus maa gochuu hin danda'u jedhime. Jireenya bara baraa karaa isaa arga'eera. Waaqayyo wajjin araarameera karaa isaa. Yesuus eegeetti amante Yesuus ani maa gochuu hin danda'u jedha. Yesuus maa gochuu hin danda'u jedhime. Hin jedhu. Akkasii kan nama tokko akkana jira kun ramme akkana jira. Wallahi ramme. Wallahi. Boqonnaa itti jawusan inni tufi wangeela isaa kan inni itti amanu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 kana jira. Yesuus itti fufee ani humna kootiin uumaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa kan dhageenyaan farada firdiin ani faradus qajeelaadha jedha. Anoo yaada koo duuka bu'uun barbaadu yaada san ergeeti. Gaafa lubbuun biyya lafaa jiru san akkas jedhe. Yeroo sana akka barsiisaa jira nama. Akkas jedhee mun jenna. Maal lakkoofsa? Uumaa gochuu hin danda'u jedhime Yesuus. Ani moo?
Eh, Jee inni ja'u koo jaallattee miti. jedhe wanti Seexannis yeroo sana jedhee sa'aatiin akkas jedhee jettee. jedhee caafamee jira miti goggogee barreeffamni. Jedhe barreeffamee jira miti. Jira. Kan barreeffame kana dubbisiidha amma. Kanuma barreeffame kana kuno Yesuus itti kuno Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Abbaan koo ajaja inni na ajaju sana maaniin gartee waan namni dinqii hojjetu naan jedhe dandeettii isaatiin waa dalaga malee gartee ani fadha kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Mee akkas jedhe akkamaan amma jedhe kana homaa gochuu hin danda'u jedhe Yesuus. Yeroo sanatti akkas jedheef amma hin ja'u amma hin ja'u. La ilaha illallah. Amma kitaaba tokkoon Jechi barreessa. waaqayyoo hin jijjiirama geetu. Hin jijjiiramu. Bakka jedhe. Hin jijjiiramu. Hubannaa Itti amantaati wangeelii kanatti. namatu hubannaa isaatu rakkina qaba malee sagalee waaqayyo duris tokkodha ammas tokkodha. Hubannaan keenya garuu hubachuu dadhabna gatii ta'eef nuun galu. Aboo waan ajaa'ibata kan si garsaa in kofaltaa turan mee in kofaltaa bakka isin kofalchiisu wangeela isinii dubbisa. Eenyu rammee Gaariin dhagaa. namni waaqayyo jala dhokachuu ni danda'a itti amantaati. Abadan. Akkas okkee eegessa joobe geetu ilmi namaa uumamni waaqayyo jala dhokachuu ni danda'a. Eessatti dhokata? Dhokachuu ni danda'a hin jedhe bakkuma feetattu. Hin danda'u. Hin danda'u. Aadam waaqayyo jala dhokate moo dhokanne? Dhokatu jechuun jechuudha. Mallaqa afaan Oromoo beeku. Kanaaf dhokatee hafeeraare? No, dhokate moo dhokannee jedhe waaqayyo la hanqa waaqayyo dhufee barbaadu. Ramme waaqayyo barbaadee Aadam jannata keessa dhabee bar. Wallahi sintiin dubbisu deema lafa noolaa. La hawla la quwwata. Ya akkana jaabar Aadam. Aboo muka bak Aadam jedha bar kunoo si garisa wallahi akkas jedha amman si dubbisa. Ramme dubbiin su kan gitaare jedhamu qabdu wallahi bakka tun dhaggeeffatani. Aadam silaa godhaanu amma silaa. Uummata kanaan lolaa malee. Dhaggeeffadhu siifin dubbisa. Dhaggeeffadhu. Hunda isaa dubbisi immoo. Dhaggeeffadha. Wallahi kana jedha. Wangeela seera uumamaa boqonnaa 3 boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irra lakkoofsa 8 dhaggeeffadhu meeramme. Wallahi waan wangeeloo kun Aadamii fi waaqayyoon akka wal godhan. Kana booddee namichii fi haati mana isaa yeroo qilleensi qabbanaan qilleensaa utti waaqayyo gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa osoo adeemu sagalee dhagayan. Iddoo jannata keessa wanni rammee kiyya jannata keessa lafa foo qilleensi tolee qaqqabbanaa'ee lafti shaashaa jettee kana toltu kana agartee osoo achi keessa jannata keessa qananii nyaachuu jiru nyaadhaa wakkuu laamina haara katan jedheeni rabbiin nyaadhaati muka kanatti hin dhiyaatinaa jedheen ija mukaa tokko nyaatinaa jedheen yeroo kana waaqayyo amma isaan waaqayyo hafuuraa jedhan manfasiidha waaqayyoon bakka hin qabu bakka hunda jiraa jedhan miilaan deemu jira shakam waaqayyo dhageen waaqayyo abbaa jedhan kana dhageenii maal godhe Aadam laal amma dhaggeeffadhu gara koflaa duutaa bara wallahi lazim akkana jedhe sagalee dhagaanii isaan gartee waan dhaga'an isaan waaqayyo gooftaa dura mukattii iddoo dhaabaa sana gidduutti hin dhokatan jaarsaa jaartiinis hin dhokatan hin dhokatan amma dhufe gaa waaqayyoon shakam jechaa dhufe dhaggeeffadhu saglaffaa lakkoofsa saglaffaa aayaa sagalree jechuudha. Waaqayyo gooftaan garuu namicha yaamee Aadam eessa jirta? Aadam eessa jirta jedheen jedha. Ani jenne kun ni kijibanaan jedhani kun qaqqabeen sin garsiisa. Isaan dhagaanii tokkotti keessaa muka nyaatanii beeke. Muka isin nyaatanii Aadam yeroo waaqayyoon dhufe mukni isaaniis nyaadhame Aadamis achi jiru. Barbaadu eegale ka waaqayyoon amma Aadam eessa jirta? Aadam jedha intala dagate haywaan hawa dagate. Geetu naan kijibe. Yaa gaan jira. Naan kijibe hin jedhe waan kun akkanuma jedhame. Sirriidha. Aywa. Kanaafuu maariyaam gaafa keema. Dhugoomsuu keetiif galatoomi. Galatoomi badee ka jala waaqayyo la badee ka waaqayyo ka kana nu jala dhokataa jechuudha. Rabbiin walaa yakfaa cala Allaahi min shay rabbi irraa waan dhokotu hin jiru jedhee biyya lafaatan irrattis biyya jalattis waaqa keessattis gartee ya'lamu sirra wa akhfaa waan dhokotu waan mul'atu hunda kan argu jechuudha waaqayyoon. Akkana waaqayyoon kun arrabsuudha eenyummaa waaqayyootiif xiqqeessuudha dikriis godhuudha gartee dandeettii isaa. Kanaaf waaqayyoo kanaati wangeela kana akkamiin fudhattaati?
goote gaammaatti amma fakkeenyaaf abraarraati fi makee sagalee waaqayyo dubbatti fi makee achumatti abraarraati achumatti waaqayyo maal abraarraan waan afaan oromoon dubbise afaan oromoon akkasitti hubannaan kana argite anan jedhu hubannaan kee akka tubatteetti hubattee sagalee waaqayyooti micciirti akkasi jedhu amma waliin galleete amma kun rammeeji jedha walii galle kan inni inni jenne gurbaan kun kaafirri bar innal kaafirri umut kaadimuun rabbiin jedha bar warra kana laal Qaqaggeeffadha anan jedhan biraadha qoy naggeeffama hin jenne hin jedhe waa'ee hubannoo dura waa'ee barruu irratti walii galuu qabdaa barree geetu dura waan na barreeffame waa'ee hubannoo san booda wantuma barreeffame sana irratti akka amma dubbisame sanii miti moo akkasii miti yotte ati wangeela akkasii miti san baase qabra yoo jiraate. Ammaati isa barreeffame irratti maa dogongorri isaa meenatti isa irratti ibsuu dadhabde. Dogongorri isaa galatoome. Dogongorri isaa waaqayyo yala namni dhokota innaan hin dhokotu jennee walii gallee Adam waaqayyo irraa dhokotee waaqayyoon dhufee barbaade mun barbaanne Adam. Oo akkas barbaade arguu dadhabeetu miti. Akkas batteetti. Bakka dhufee achi dhufee deemee bakka san hin jiru. Gana siif hin fidnee bara. Waan akkana jedhee laa kun asirratti ulaalama dhaggeeffatu hin fidnee bara siif dubbiin afaan qabee. Adam eessa jirta jedheen. Namichi amma dhaggeeffadha Adam akka itti mul'atu maganaa dhufee namticha kun haalleen kun asiin jira jedhaanii jechuudha dhaggeeffadhu ramme. Kurnaffaarratti akkana jedha namichis akka jedhe namichi jechuun Adam jechuudha. Ani sagalee miila kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa koo waanaan tureef naan sodaadhe naan dhokodhe jedheen. Maal jedheen ramme? Asbee yeroo inni akkas qullaan jiraa. Rabbiin yoo nyaattan muka kanarraa jedheen laal gartee qulla taatanii wayaan isinirraa buutii gartee fabada lahumaa sawa'aatuma waxaafiqaa yakasifaani alayhimaa warqil jannaachi walii galee jechuudha akka quraanaatitti akkana jedheen naan dhokodhee jedheen duuba rabbiin akkana jedheen laa kudha takka irratti waaqayyoos qullaa kee akka turte eenyutu sitti himee jedheen beeku bar eenyu sitti himee silaa waaqayyoon akkana jedheen ka Adamiin eenyu sitti himee jedheen akka qullaa turte. Waaqayyootu beeku amma akkatti jetteetti. Laa hin jenne akkasaan hin jenne waaqayyo akka jedheen eenyutu akka qullaa turte sitti himee jedheen. Qullaan jireennaan of hin argu inni qullaa akka ture. Ajaa'iba. Eenyutu of hin argu? Qo'imee geetu dubbisu wanta barreeffamicha. Ati bari waa'ee hubannoo jala deemaa jirta. Hubannoo annaa gale afaan Oromoo naa gallaan maal naa galchita booseeti. Akkana jedheen waaqayyo qullaa kee akka turte eenyutu sitti himee jedheen Adamiin. Silaa ija mukichaa isa ani jedheen laalamaya waaqayyoon amma qaxabje yaadate muka san yoo nyaattan qullaa hin qulla taatan hin duutan waan jedheen san karoora gartee galma kaayyoo lafa kaayyate san waaqayyoo san akka isaan diigan amma waaqayyo amma qaxab jedhee yaadate akka nyaatanuu quban qabu muka sanirraa. Muka san nyaattanii jedheen. Jennaan akka nyaatanii yoo quban kan hin qabne. Waaqayyo. Erebes. Dhaggeeffadhu si dubbisa akka jedhu dhaggeeffadhu qaba. Afaan Oromootiin dhaggeeffadhu qaba. Sila sitti meera hubannaan kee Sila jechuun abummaa rakkoon jiru maali beektaa? Geetu ati wangeela afaan Amaaraatiin beektamu afaan Oromootiin dubbisa. Ankeen barbaadu. Moo afaan Ingiliffaa? Abbuu han odeessaa jira. Manni rakka. Sa ilmaan yoonii manyaa maarree isiniin jenna moo ilmaan caacaaluu jenna boo akkam ta'an. Laal dubbiin afaan Oromoo si galee geeto sila jechuun dubbi shakkiitii bar maybe jechuu takkaa bar shakkiidhaa bar. Sila jechuun gartee sila jechuun sila mukicha isa ani hin nyaatin jedhe si abboome sana irraa nyaattee jedhee gaafate waaqayyoon akka nyaatanuun beeku laal ramme. Muka san akka nyaatanuun beeku waaqayyoon. Maatti barteete akka hin beekne. Kunoo akkas jedha kaa. Akkana jedheen laal siifin himee kudha takkarraa waaqayyoos qullaa kee akka turte eenyutu si himee jedheen maaliif dhokottee waaqayyoon jennaan maaliif dhokottee nan qullaan turee jedheen jennaan waaqayyoon qullaa akka turte maaltu si himee eensi beeksisee jedheen gartee waaqayyo deebisee maal jedheen silaa ija mukichaa kanin ani nyaatin irraa siin jedhe sen nyaattee kanin ani nyaatin jedhe si abboome san irraa nyaattee jedheen maybe muka san irraa nyaattee qullaa taate gartee jedhee gaafachuu jira waaqayyoon maal jedheen duba Adam deebisee namichinis dubartittii jedheen dhaggeeffadhu dubartittii ishee ati ana wajjiin akka jiraattuuf anaaf gartee laatteetu ija mukichaa anaaf kenne anis naan nyaadhee jedheen abbo
dhiirti tun dhaluma kompileen goote cufa inni achitti ilaa muummadoon keenya kun anaa miti jedhan yaa rabbi isii intalaati anaa hojii jiraadhu hojii qalan hojii rafinaan jettana jaartii tinaa kan tana tanaan na fidina nyaachisa malee ani waa takka maaliin nyaadhee jeen abboo Adam waaqayyoon. Ammas dogoggorri isaa maaree mi akka dhaggeeffadhu ammas ka waaqayyoon akka heewwaan isa nyaachiftee hin beeku. ati makkamitti waaqayyoon interview seenee warramme interview manguddummaa jaarsaa fi heewwaanii fi jaarsa Adam jidduu seenee manguddummaa waan raawwatanuu irraa qoban qabu dhaggeeffadha siifin gaffita akkanumatti fufa. Akkana jedheen waaqayyo deebisee yommus waaqayyo akka jedheen ammas dhaggeeffadhu. Isin akkana jedhan intala kana hojjiraadhu intala tana kun otaati na bira keessana hojjiraadhu. Inni hin beeku ati beekteetta garuu. Hin beeku wallahi hin beeku kun wayaana. Hin beekan. Ani nama tokko ilmaan kiyya mana kana keessa kaayee waan isaan raawwatan hin beeka. Hai. Fadii wayii tati. Dhaggeeffadhu. Abu Muaz. Sittan kolfaa jirani ugaaran. Wanta barbaachisu qabxii barbaachisu ol deemtee jirta maaliif beekta? Akkasii yaa dhugaa keeti. Waaqayyo jala wanti dhokachuu danda'u jira. That's the point. That's what I ask him. He say no naan jedhee amma deebi'ee kun ragaa gonfituuf didu jira. Okay, si gaafadha achumarratti. Ragaa keetii ati inni ragaa sagalee waaqayyoo miti yookaan immoo waaqayyoo miti jechuu keetii mun hangalle maaliif? Kuni waan sagalee waaqayyoo jechuu hin danda'u eenyummaa waaqayyoon akkanaa waaqa ta'uu hin danda'u. Waaqayyoo waan kaleessaa waan irraa waan mul'atu waan hin mul'anne waan dhokate waan ati ni waan laphee ta'e keessatti ati gartee raawwachuu barbaaddu waan gartee ergamoonni malaayikoonni hin beeknellee beeka waaqayyoon waan dhufullee beeka waan ganaallee waan turellee. Kanaaf waaqayyo jechuun waaqayyo akkasii waaqayyoon Adam addeetti dhokate muka sanii jannata saniif uumee jannata keessa jalaa dhokatan san waaqayyo akkami kun abiyyii jalaa namni nasiiba dhokata. Kanaafuu amma jechi kee kitaabicha irratti inni baraa dogongora jechuu keeti moo naan gadamma dogongora hin fudhadhu kana waan kijibaate ka akkas jedhu dubbadhu ka ifa go'iiti maaf dalgadee ati ni fudhatta hayya Adam waaqayyo laa dhokate mun dhokon ati ko amma akka jettutti waaqayyo yoo kan jirretti ani jannee akka wangeelii waa'ee Adam maaf kaastani maaliif Adam maqaa waammattaa maaliif Kristina walitti kaafatu qabxiin geetu Abu Muaz wanni galaafi jiru gabaabni gamoo fahmin yookaan hayawaan maa kitaabni ati itti amantu kun guutuutti dhibbatti itti amantaa jechi achirra barreeffame hundi sirriidha jettee fudhattamoo dogongora qaba jettee fudhatta geetu yeroo inni hojjetu ta'e itti namanne ta'e atuu irra teessee yeroo kee guudu ture gatii hojjetuuf irratti yeroo kee gubaa jirta. Yeroo gubaan jiru barinni akka gaariitti. Ani gubaan jiru ani hin gaabbu akka juwaari hin gaabbu kun horsitti ni mujjira. Silaam akkamitti sagalee waaqayyoo irratti ganaa maal gaabbite ganaa ibsi jijjiira si mataa keeyyuu. Okay waan siin jedhe. Akkanumaan hamilee muratu warkun dullattiin osoo haduu deemtullee jedhan masaanuun feetu jedhan haduu deemtullee. Akkamittiin abdiin kuta waaqayyoo irratti abdiin kutanii gorba irratti jabaatu malee humna namaa kenna. Ani kute kaa kun bakka kanarraa nama kute kaa waaqayyoo kanaan waaqessu kaan. Ati ma dukkana keessa gati jirtu yeroo sana kutte silayyuu. Mabraatiin na gubbaa jira kun ifaa laalatti jira boo way dukkana keessa nan agartanii jiran namni 800. Abu Muaz gaafii reefu gaafachaa turte san garuu anuu hedduu akka malee beekumsa addanaa qabne maali waaqayyoon ilmaa gaafa ajjeefamu waaqayyoon ilmaa kuni waaqaasi ilmaasi jaanimi. Gaafa duusanii waaqummaa fi namummaa walumaan ajjeefamte moo? Yoo akkasii. Secondii takkaaf siin jedhan laata. Secondii takka waaqaa fi abbaan fisuuma malaki addan bahanii jedhan. Gaafa waaqni ni du'a guutan hin du'u kuno Yesuus du'e moo hin duune. Du'e kaafame kan jedhan. Ayyee du'e moo hin duune guyyaa 3 sa'a 72 du'e kaafame jedhan. Okay waaqayyoo namaatu ajjeese namummaa isaa ajjeesanii. Waaqni keessan jiru keessanii jira. Waaqayyoo abbaas walumaan ajjeesan ka. Gizee fannisanii walumaan fannisan ka. Guyyaa qabrii keessa tures waaqayyoonis walumaan ture ka. Hai. Siif hin galu jedhama akkana nu godhan abbo. Kanaaf amma Baayibilii irra kan jiru sirrii miti gaafiin kee. Amma jechuun Yesuusuu akka kijibe si garsiisuu bangeera irratti akka kijiba guddaa. Amma gabaabaatti Baaybiliin sirrii miti jedhamti. Sirrii miti Baaybiliin waan sirrii hin ta'in kun kunuun sirrii san qofame Yesuusuu. Yoo akkas ta'e maaliif irratti yeroo keessan balleessitu maal isaan dhistan? Kitaaba an balleessan barumsaa irraa harkadha jechuun kitaaba Abiyyuutu Madammar dubbisna Ida'ama dubbisna Hingaabbuu Jawaaris nama dubbisna kitaaba nama dubbisna waan irraa argata kitaaba hattuu akka waa itti hatanuu nama barsiisu ni dubbisna maaliif jenna hattuuf irraa ida. Dubbistee hin beektuun sobiin.
Waan sin jedhe kitaaba Geetu waa'ee wangeelaa guutuu dubbisee jira Abu Muaz. Ati Quraana dubbistee? Waa'ee takkaatu Quraana bira ba'een beeku. Irra teessaniitu kunoo ijoolleeyyuu irratti biizinasii hojjechaa jirtu. Jaallattanii miti? Maali biizinasa maali? Ani biyya faranjiin jira bara. Ani biyya faranjiin jira na beektaa deero. Tola taasisaa amma kana. Na beektaa bara. Osoo na beektu you know me doo. Giiftiif teessa malee amatti taatii gara amma kanan teessu. Biyya Ameerikaa amata 23 jira bara. 24 nama dalagatu amata meeqaan tam kiyya. Independent ni. Khas keessa jiru hajiru hin gargaara dhiisi warra maalatti. Fayyaan qabdu kana waan sammuu kana tanan yaadin sammuu mallasuu qabrii keessa taa'ee yaadneen tanan. Okay, maaliif hojjechaa jirtare mas? So waan siin jedhe kijiba Yesuus agarsiisuu wangeela keetira kijiba Yesuus lama kijiba guddaa. Kanamni ijoolleen barumsan baratinuu kijibaan si garsamee ramme kijiba Yesuus kijiba. Yesuus ni kijiba hin jedhu ammoo. Yoo kitaabichi dogongorate maaliif irratti yeroo keessan irra kaa'amee Yesuus hin kijibu. Yesuus dhiisi. Dogongora kanarraa si deebisuudhaaf Geetoo barra akka Abu Muaz kaayyoo isaatti reefu kaafatamee deebisaa turetti. Kitaaba keessan isa kamtu akka nama keessan deebisaa Baabilirraa jedha. An keenyallee jedha. An keessan ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنه ميجر من الرجال نغرتين nama gara rabbiitti gara tokkochummaa waaqayyootitti nama yaamurra. Afaan kun maani dubbattu? Ammatti sagalee maalitti dubbattu namni hin beeku? Afaan Arab international language. Afaan Quraanitti beeyati wangeelii afaan biraatiin beeyame afaan Oromootiin beey. Kan inni dubbisu jira afaan deemta geetu. Kun afaan namaati mi afaan jinniiti kun? Afaan Oromoodha. Afaan Arabaa afaan jinniiti? Inni Oromoodha. Afaan Aramaatti deebisaa qabantichis kan warra Arabaati Arabaatti Fayyisaa qoy mee gowweessi qassi beeku. Fayyisaa qoy moo dhufte geetu Quraanni afaan Arabaatiin beey wangeelii afaan Oromootiin beey moo afaan Oromootti hiikkatan? Wangeeliin afaan Oromootiin beey moo afaan Oromootti hiikkatan? Wangeelis afaan Oromootiin jira. Amaariffaatiin jira. Gaafii akkamitti afaan Oromoon beeku gurbaan? Waaqayyo biraa Yesuus biraa afaan Oromootiin dhufe moo afaan Oromootti hiikkatan? Hayyoonni Oromoo afaan Oromootti isin hiikan. Kan keessan maali Quraanaan dhufee waaqabra? Abboo gaafii deebisa. Boo gaafii gaafatamte deebisa kan nama guddaa miti. Afaan dhageeffadhu afaan namaaf kan kennamedha. Namni afaan sanaatiin itti fayyadamuuf kan itti fayyadamudha malee afaan wangeeliin afaan kamiin dhufe waaqayyoo keessan biraa? Afaan Hibriitii mi? Ina geessu adeero. Wanni afaan Aramaayik namni itti hiikkatee itti fayyadamu asiin jedhee. Okay, afaan Oromootti hiikkatanii mi? Maaree rakkuma qaba. Jedhi kaa. Jedhi hangasuma didiin hin duutu. Jedhi mee? Quraanni afaan Arabaatiin barreeffame afaan Oromoo barbaadda hiikkaan isaa hin jira. Dubbise kaa. Quraana kabajamaa. Okay, afaan Oromoo hin dubbistaa mi qoy? Gaarii, okay, haa jiraatu. Dubbise. Akkas yoo ta'e yeroo jalqaba eegaltu afaan Oromootiin yaa Waaqayyo maaliif ni jettu kun maaliifidha inni dura dhufu. Oromiffaan ifatti dubbatu. Ankee kun beekamu. No, afaan san isa anyway ijoollee kiristaanaa mufachiifnu atti dhiise amma maqaa. Fayyisaan kun meenaa fayyisaa kana hojjaasu hin nageetoo itti galatoome. Fayyisaa. Dukkana keessaa siyaa baasu Waaqayyo. Yesuusuu dukkana keessaa awwaalame qabrii. Fayyisaa. Sisaayi kunuun jira Sisaayi. Abdulaziz assalaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaza keenya qaalee akkamitti? Eenyuun gad dhiiftanii cal jettanii ani hafuura lubbuu takka ofaan qaba jarri hafuuraan deemanii. Ustaza isin saabtaa godhaa jira kan baarakallahu fiikum. Eeggatti hin qabnu inneeti. Kanumatti ajaddaan mata duree irraan oofanii bardeemuu jira. Hafuuraan yoo deemne gaariidha ka Waaqayyo hafuura gatii ta'e. Atama foon keetiin deemta kanaafidha ilaalcha foonii jira. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Peenteen si seebar. Si dura dhufe jedhee tumaan si dubbisuu fee baga jiraatte taa'e. Okay, Fayyisaa furriiti moo furiiti? Anyway, nagaan bulee abbo galatoome gatii nagashite. Reefona qaba galatoome welcome. Nagaan bula. Ayyeeyyeetillee nagaan bula. Eenyu Fayyisaa. Gurbaa kanaan ta'ina aqaliin isinirraan deemu. Aboo maaluma waan asirra ol yaati duba. Buyya iyyee bas. Gaafa asirraa gabbuuti ol deebitaa deemu.
Pente nagal jajara kenya pente ijjisu ta wangeela Yohaannis takka takka mallee taatu qaraatu. Ta waa dubbistee barbaanna. Ijoollee warri shahaadaadhaa jirattan. Ustaad eenyu Ustaad Abbaa Caalii. Abbaa Caalii. Feeyna Abbaa Caalii. Feeyna yaa gariijaal. Masha Allah. Kasi minal rijaali dhufe amma. Warri wangeela dubbistan koota Abbaa Caalii assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا وسط الليل يا برا ما ساعتنا. أفان أورومو إني سبني كن نتفارسو أفان جرتي مكاسا نتي بريفتا مچافا ساي بريفتا نتابا أفانيتي كم تسينا دقتو عجيب. نتي أبا أفان أورومو إساني فأبا دبرنوتي هنگا فسانيتي بر أورومو ما دانتانا أبا قبيتي أبا علاباتي أبا فارو علاباتي Aba Masafa gafasan jan kitaba jenne mo gafanne Oromia mana barnota ke sam gafa ban afan oromo gafa afa Tikku mau wagago dan ini rani bisa bakal berbehat mana ya enggak aye ramen jaran abbo mamne ga amma abbo mamne Abba Cali akasi abbo mamne war dia akasi dewi ne ma wada hala dewi okay pente rabbi kota no fida ka jarna kota ijolle me no takkerga to namni pente da takkerga nama islama taate pen takker gatte an sigalchetan ashhadu si qabsani assalamu alaikum ille sinin jo rame oli galle namni garte echun jolle warra goggame qatilala bujur ramadana guutu dura amata guutu delam ta garte ul fagara qabdu arra dew qabdi shada qabatte ramen si qabsisa kotta ul gurra pente jolle pente ortodoksi waqefatan barreeffadha takka takka kotta warri gaafii qabdan warri shada qabachuu barbaadanis ta'aalaw kan 00 barreessa ati islaama taatee yoo takka takka barreessan si galcheetuma ashahadu na jalaa jettee gabbuu qabdu yookaan muutiin si godha gammachiis dhufee qoy gammachiis otto gammachiis inseen ayyee qoy warra takka takka barreeffate hunda isiniin galche baduru atis kootu hamamat ergatte si arguun danda'u ergadhu sin galcha sila shaadee sin qabsiisa okay eenyu oroo gaazaa otto oroo gaazaa ergadha acaale ashahadu mana jalaa jettanii networkii raasa nabiraa immoo galtee jirtaa goobasi Abimayaasi. nagaan waaqayyo siif haa ta'u jirtu Abimayaas dhugaa rabbi musliima garuu yoo waan tokko beektaa nu warra isin dhageeffatu harri nu baate dhugaa mataan hojii waggaa birmii gootan. amma ati shaadaa si qabsiisaa ashahadu nu wajii meeti Irra deebee shaadaan qabaddu dhugaa wallaahi jala kana keessa takka takka baa harri nu boo jirti wallaahi. gaafaan nu boo jiraate harruma qofa sirraa haftee alhamdulillah Tanuma isin jechuu barbaada beektaa Abimayaasoo dhugaa bakka gaddiisa namaaf. ayye galatoome Umrii nuuf dheeradhaa nuuf jiraadhaa. amin amin alhamdulillah ayye galatoome oroko akkasii jarana koot meesha jirte peenteen sillaasee sadii waaqayyo sadii jetti sadii barreeffadha bakka warri islaamaa sadii barreeffannaan peenteedha ani jettee sadii barreessinaan peentuma taata shaada qabatte peenteen sadii barreeffatte sadii warreen kola rabbitti qoostanii jennaan qoosaan ta'a islaamummaa keessa ani peentee jetteetti sadii barreessinaan bakka akkasuma shaada qabadhu eenyu warri sadeen Hassanoo peenteedha koota Hassan galchaamee Hassanoos
Eenyu qaama galtan kun on seenne. Beeruk. La ilaha illallah. Taabtaa godhaa jira keenya kun miliyoona takkaa on galchine sabboo. Allahu musta'aan wala ma tasifun. Kan bultan nagaa keessanii? Nagaan siif haa ta'u Beeruk jettu. Ameen sin Abu Haidar lah. kamu nagaa bultanii nagaa keessanii? Nagaa. Hin bulleeni. Halkan na bira mara fufin deema. Beeruk. Beeruk. Halo. Gobazi. Ustaz, Abed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurbaa seelaa cal jedhee bar dubbisime. Eenyu Ustaadai Abu Haidar dhaggeeffataa ture jechuun cal jee. Niitu horkiitu na jeegaa jiram kanaafidha. Hoy networkii yaa rabbii fi akkamaa ta'u ani kamsii kan naare. Salamata ko na deebisi ka. Waalaikum salam jedhee bar. Reefus salaamee mi boo? Nagaami. Nagaa alhamdulillah. Akkam? Jirtu fayya. Siistari musisaa jette maqaa. Nageenyi badhaadha. Badhaadha. Yoo yaa babaaroo nagaa. Sisaay. Nagaa jettu. Sisaayi. Nagaya. Ayee. Namni shaadaa qabachuu feetan yaa takka barreessaa. Ijoolleen takka keessumaan natti barreessee mucuma isaanii jechaan seenee bar. Agarre gara kana kuttee. Kuttee beeruufis. Ijoolleen shaadaa qabachuu barbaadan ta kiristaana bare. Yes, nin dhageessisaayi. Abeet. Mee waa'ee islaamummaa xiqqoo ishii natti himtaa? Kiristaana moo islaamaati? Ani moo? Kiristaana. Peente moo ortodoksii? Sittiin hima inshaallah islaamummaa. Anillee ortodoksii. Ortodoksii mataa nama dhukkubsite hojii peentee tanaa tuutaalee caffaree mataa na dhukkubsee malee. Yaani yaa islaama jechuun nama rabbiif butamee ajaja rabbiitiif gartee masakamee fadha waaqayyoo raawwatu jechuudha. Afaan arabaatitti islaama jechuun afaan oromoo yoo jijjiirre akkas jechuudha. Nama rabbiif masakamu nama fadha ofii dhiisee fadha waaqayyootiif buluu jechuudha. Islaamni nuti ergamaa Muhammad ergamaa rabbiitii jenneetti amanna. Hin waaqessinu hin kadhannu. Kan kadhannu waaqayyoo Allah sanii. Yesuusin nuti waaqan jennuun nama ergamaa rabbii kan gartee rabbiin saba Israa'el duwwaaf erge jennee amanna. Abrahaamis ergama jennee amanna. Museenis ergama, Daawidis, Salomoonis hunda isaanii Phaawulos waan hin ta'in Phaawulos hooma takkattuu hin laallu nuti. Yesuus illee Phaawulos hin beeku. Barattoota Yesuusitti illee nuti hin amannaa jechuudha. Gartee wangeela amma isin harkaa qabdan kanas wangeela macaafa gartee Yesuusiif kenname jenneen amannu. Wangeelilleen isa qulqulluu sani jedhee ragaan bahu Museedhaaf kitaaba kenname, ka Abrahaamiif kenname, ka Salamooniif kenname, ka Rabbiin isaaniif kenne sana ni amanna. Tawraat ka Rabbiin jedhee Zabuur jedhee kanneef sana amanna malee macaafa qulqulluun raajii nama kun eegee Yesuus Kiristoos biyya lafaarraa deemee barreeffame Yesuusuu jaaliin argine wangeela kana. 80 takkaatti ka 60 jaachisa. Nuti rabbii tokkicha isa hin duune isa jiraata sanitti amanna. Ka biraa takkatti hin amannu. Waan dadhabee malee. Haalin kottaa galaame takka lallabaa. Waa'ee haalin galcha. Ustaazi, waa'ee rabbii kana Quraanaa kan gara uummata Islaamaatti fide Nabiyyi Muhammad mitiire ergamaa Muhammad. La ergamaa Gabriel Jibriil jedhamu sana Gabriel the angel Jibriil jedhamtu rabbi irraa gara Nabi Muhammad fide. Nabi Muhammad gara barattoota isaatiitti hawaasa isaatiitti fidee jechuudha. Okay. Gaaffiin qaba ganasitti. Nabiyyi Muhammad Quraana gara uummata Islaamaatti kan fide bara meeqa? Baruma jaarraa keessa dhufe sana jaarraa rabbiin keessa ergeetun. Baruma sana bara rabbiin isa ergamaa godhe. Museenis baruma gartee rabbi isa keessa erge san raajii ta'e. Yesuusis baruma rabbiin isa gartee isa erge jaarraa adda addaa keessa dhufan namuutu yaa.
Okay, rakkoo hin qabu. Egaa asirratti Muhammad ergamaa ta'uusaa maaliin beekna reenti? Amma quraana gara uummata Islaamatti kan fide Muhammadidha jetteemi? Maamuduu fide. Muhammad ergamaa ta'uusaa maaliin beekna? Ergamaa ta'uu dinqii inni hojjetee fi ragaa quraanaatirraa eegaa. Ragaa quraanaa dhiisigaa. Ragaa quraanaa nabiyyi Muhammad immoo quraana dursa. Maaltu dursa? Quraana eenyu dhufeen? Quraana isaa dhufeen? Quraanni Muhammadiif dhufeemi Muhammaditu fide. Muhammadiif hin dhufne. Muhammadiitu fidee barsiise. Akkuma Yesuus Kiristoos dubbii kana eenyutu fide? Dubbii wangeelaa kana eenyu fide? Yesuus fide moo Yesuus dura dhufte dubbiin tun? Quraanni Muhammadiin dura ture moo hin turre? Muhammadiin dura eessa ture? Muhammadu fide eessa ture? Eenyu bira ture? Akkoo Muhammaditu ture eega ta'eeti Muhammad quraana dursaa jechuudha. Kanaaf immoo Muhammaditu fide eega ta'eeti. Matsaafaa fi Yesuus kamtu dursa? Matsaafa qulqulluu fi Yesuus kamtu dursa? Isaan si gaafa danaa deebisi kaadu. Laa jechuun walumaa akka sii galuuf amma jechuun kiyyarratti faalessa keetumaa jechuun akkuma sii galuuf loojii gumaan sii godhu jira baran. Ilaali matsaafa moo Yesuusitu dursa yoo jette kan Yesuus amma fakkeenyaa fi kakuu moofaa fi kakuu haaraa dhamee iddoo lamatti qoodamee jira miire. No ansan kakuu sin gaafa kakuu moofaarraa Yesuus qooda keessaan qabu kakuu moofaa Musee barsiise Yesuusii miti. Yesuusii miti. Miti? Akkasiimi? Raajii dubbatamedha. Kakuu moofaa jechuun waan siin jedhe kakuu moofaa eenyu barsiisuu ture saba Israa'el. Yesuus immoo Museedha. Raajota. Kakuu haaraa kakuu moofaa? Kakuu moofaa eenyutu barsiisuu ture? Kakuu moofaa fi Yesuus kamtu dura ture? Kakuu moofaa ture. Asirratti gaawwana hubachuu qabdu. Kakuu moofaanii waa'ee dhufaatii kakuu haaraa taasa'aa ture durayyuu barbaachisummaan kakuu moofaa barreeffamuusaatiyyuu. Haa dhufu kamtu dura tureen siin jedhee bara kakuu moofaa dura ture moo kakuu haarawaa dura ture? Kakuu moofaa dura ture. Okay. Garuu Musee fi kakuu haarawaa kamtu dura ture? Angaaffii kun nan hubanne malee maalti siin jechuu barbaade? Gaaffii hubadhee bara ati keetu Qur'aanaa fi Nabi Muhammad kamtu dura ture naan jettaa bara. Eeyyee. Shahaada qabsiifna shahaadaas eenyu shahaadaa waan isaaniis nama haalidoo leencoon rafteeti. Hiikaa qabachuu na fakkaatti ustaas. Akkasuma naaf wanni kiyyaas. Hiikaa danuu hojjetu. Sin dhaggeeffachuu jirra. Okay qoy hiikaa mucaasana shahaadaa waan jedhaa hin gaafatta gaaffii keeti. Yeroo gartee eenyu sisaayikii yeroo waa jettu wanta akkana fookas hin godhin iddoo kana waan ta'eenyuuf yoo wanta akka quraanni keessan akkana ajjeesaa jaayattu quraan wangeela keetii fi keessaa si fiduun dirqama. Akka waan kee walaba gootee kana jedhin yoos dhufte yoo quraana qofa na gaafatte quraana kiyyaraa chaalenjii quraanni kiyya Muhammad ergamaa yoo jedhe quraanuma kiyyaraa ragaa fidde yoo ergamaa miti kan jettu taate quraanarraa ergamaa miti naan jedhe. Ani wangeela keessanirraa maaliin godhan quraana wayin dubbadhaan argitanii miti. Yesuus Kiristoos nama jedheetiin fida. Nama jedheen fida ati namaa miti kan jedhu fiduu qabdu. Ustaaz angaaffii kun nan hubanne malee akkamidha beektee? Ragaan tokko kan inni fudhatamu. Ustaaz ragaan tokko si fuulduratti fudhatama kan qabu nama tokko yoo ta'edha moo nama sadii isaa ol yoo ta'edha kana natti hin fudhatama kan nama tokkootu atuuna dubbachuu jirtaa miti ragaan kaninaan fudhadhaan jiraa miti. Hin fudhatamu siin hin jenne caalmatti kanatti fudhattu kan nama tokkooti moo kan nama sadiiti? Hin fudhatama kan nama tokkootis kan nama sadiitis dabalataa fi malee hin fudhatama kan nama tokkootis. Kamtu caala si fuulduratti kamtu caalee mul'ata? Kam quubsatti tamantaati? Eessa amma fakkeenyaaf ergamaa waaqayyootu gartee gara Maariyaam dhufee jedha. Maariyaam ergamaa waaqayyoon dhufee ittiin dubbanne qaama biraatis dubbate. Maariyaam guyyaa tokko ergamaa waaqayyoon dhufee hin jenne. So saniifuu qaama jedhe san fudhata. Asirratti tole. Asirratti gaa ofiif dhugaa ba'uudha moo namaaf dhugaa ba'uutu immoo caalma fudhatamaadha? Nama santu silaan nama santu dhugaa ba'uu qaba silaa akka dhugaatitti. Amma fakkeenyaaf ani nama doktoraati ani Jamaal doktora jechuuf ani doktora jechuu kamtu irra fudhatama. Namni san dhugaa too maaliin beektaa? Namni tokko gaafa dhugaa sii ba'u moo gaafa ofii dhugaa baatudha namni san yoo namni san nam beekin akkamiin na beeka namni san? Akkamiin na beekuu danda'a namni san? Ilaali ati gaaffii kun nan hubanne mustaas an kan siin jechuu barbaade. Mucaan shahaadaa qabsiisaa qoy mucaa gara islaamaa dhufu jirti hiikkaatan. Hin jennaa qoy waa tasoomaatu gara tokkoon dhayinu.
Abshir. Hiika. Ara please gaafii kun adeemsa. Sideef gar tokko nuti sa'aa 24 jirra nu sisaa kiyya gar takka hin nuti. Uyyoo suma jirra. Gar takka hin deemnu amma raayis. Jirtu nagaadha. Nagaa jirtu. Jira. Akka jedhan san dhugaadha amma. Akkam? Shaadaa. Afaan Oromootiin yoo haasofte malee baay'ee beeku gaanii. Dhugaa ba'uu deemtaa Islaamuma fudhachuu deemtaa hin jedhe. Islaama fudhachuuf iddoo hin taaneen. Maal bare mee naga ani hin jenne eenyu mee maal jedhee ba'oo leencoo dubbadhaame. Abbaa caalee jirtanii Abdulaziz. Maaf takka takka barreessita. Angalle gaafete na gaafate na angalle garuu ani kan mata duree kee argeetanii wanti falmitu ilaaleetanii haalli isaanitti tollaanii. No warri Islaamummaa fudhachuu barbaadan lakkoofsa takka takka barreessaan jedhee maaf takka takka barreessita. Islummaa fudhachuu akkasii seenne warri kiristaanaa galaa sadii barreessaatti se'e. Ani wayyaa isa akka hin deebistaa qoy. Abshiragee maal jettee goobasi kallattiin gaafii kee gaafadhu meesisa eno. Warri sa'ana biraa deemtes mana kana isin dhiiseen boofadhaa bara. Ragaan kan nama tokko moo kan nama ragaa dhiisi waa'ee quraana waan jette sana mana gaafadhu sii deebisaa. Feete gaafadhu ragaa osoo hin ta'in ati ragaa barbaadame yeroo quraana gaafattu quraana irraa ragaa si kan yoo waan takka faalleessitu yoo waan isaan quraana akkana quraana kee an wangeela keeti si fiduun dirqama bakka lachuuti si fideetiin ani chaalenjii si godhee ragaa si amansiisuun dirqama kiyya. Kasime? Okay. Nayyee. Nabii Muhammad ergamaadha jettee Muhammaditu quraana dursaa naan jetteen? Akkasiin hin jenneen. Ani moo? Akkini je Muhammadtu quraanaan dhufeen sin jedhe bo quraana dursaa sin jenne eenyu dursaa. Naagadeera Muhammad quraana dursaa jetteemi? Laa akkasiin Muhammad iyyuu immoo ergamaa ta'uusaa maaliin beeknaadha nuti? Quraanaatu nutti himeen sin jedhe quraana kiyyaan nutti himeen sin jedhe ati Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu maaliin beekta? Ilaa quraana keessaati eega ta'eeti quraanichumayyuu kan fide Muhammad eega ta'eeti quraanaan ala barbaanna barnuti ragaa. Quraanaan ala Muhammaditu kitaaba saayinsiidhaan kitaaba kamirra? Kitaaba kamirra? Eessarra kitaaba kamirra? Muhammaditu quraana dursaa naan jettee baratam. Akkasiin jenne gurbaan dhageeffachuu jirtu Muhammadtu quraana fideen siin jedhe quraana isaatu dhufeen dubbii waaqayyo isarratti buute. Okay, yoo waan kun si galuu dide waan siin jedhu eenyu wangeelaa fi Yesuus kamtu dursa? Wangeela dursa. Akkamiin dursa? Wangeelli Yesuus dura ture? Laali anamma gaafan akkasiin jedhu kan Museen dubbate kanuma Musee keessaan ani kan Musee ka Salamoon ka Daawit ka eenyu sin gaafanne Yesuus Kiristoos barnoonni inni barsiisuu dhufe isa dura ture moo isa booda ture? Kakumuufaan isa dura ture. An kakumuufaa garuu isa inni barsiisetu barreeffame. Yaa goobazi Museen kitaaba addatti qabuu jira waan kitaaba Musee Yesuus min laallatu Yesuus miti kan barsiisu ture san Museedha kan waaqayyo kanneef. Yesuus ifoo eenyutu kanneef kakuu haarawaa? Barumsa isaati barreessa. Eessaa fuudhee fide? Ofiisaa barsiise ka. Eessaa fuudhee ofiisaarraa barsiise moo qaama itti kennee jira? Qaama itti kenne hin jiru. Barumsa mataa isaati barumsa isaati. Inni waaqa gooftaadha waan ta'eef. Ani qaama itti kenne ragaan sii kanna hin fudhattaa? Kijiba kun wangeela irra hin jedhu tanaaf wangeela hin dubbistanii bara. Wangeela irraa sii kannu. Isa kamtu hin jiru. Kamtu hin jiru. Waan isaatii miti waan inni barsiisu kan isaatii miti kan waaqayyootu itti kenne malee. Sikannu? Asirratti gaa maaltu jira? Sikannu jedhe sikannu. Wangeela baasi ni qabda wangeela baafadhu. Wangeela baasi eeyyee. Qaba kun. Okay, wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 dubbisi. Yohaannis 8:40. Okay. Yohaannis 8:40. Ani dubbis. Isa waaqayyo dubbis ol fuudhe uummanni isaa dhageeyo.
ani dhugicha isan waaqayyo irraa dhaga'een isinitti himeera. Isin garuu Achuma na dhaabudha yoo ma isokkee fixuus ni fixaa wata koma. Qabxiin biyya poointe eenyurraa dhagee dhugicha Yesuus. waaqayyo abbaa. Yesuus waaqa naan jenne himmaati. As maaltu jira sitti fakkaata? Maaltu jira miti barreeffama sana qofa na dubbisi waan hiikoo mataa keetiin barbaadu kiyyallee hiikoo hin barbaadin wangeelaa fi quraana nu Hiikoo mataa kooti. dhugicha waaqayyo kamirraa dhagee waaqni waaqarraa dhagee qaba. Abbaa. Abbaa isaarra dhaga'e. Abbaarraa dhagaa malee ofirraan dhaga'uumi. Abbaa jechuun ana jechuun abbaadha. Ansaan Abbaa siin jenne jechuun anaadha. goobasi amma dubbii qaama irraa dhagaa jechuun qaama biraati jechuu bara. An dhugicha isa waaqayyoorraa jedhe abbaan jenne waaqayyoorraa jedhe waaqayyoorraa jedhe waaqayyo hin jenne waaqayyo jedhaa miti abbaa jedhe. Abbaatu waaqayyodha. Okay, eenyurraa dhagaan si jedhe akka feetaatu. Amma fakkeenyaaf qalama kana gartee sisaa irraa naa ergame hin jedhe qalamni kun kana kiyya jechuudha. Sisaa irraa dhufee jechuu bara hin qabu jechuu bara duraan. Waliigallee Yesuus Kiristoos dubbi ani dhugicha isa waaqayyoorraa dhageessinitti himee jiraa jedha. Waaqayyoorraa dhageetti nutti hima Yesuus Kiristoos miti. Okay. Eegaa miti akkasuma jedhaa miti wanti dabale. Irraa isin itti dabale. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa irraa dhaguu qaba. Waaqa akkamitti ta'uu danda'a? Waaqan ta'u. Sitti meera ustaaz. Maayyaa. Abbaa ilaa jalqaba waa'ee kanaa dubbachuudhaaf abbaa ilma hafuura qulqulluu kan jedhamu sana beeku. Eshi jechi uumadha moo uumamaadha akka amantii keessanitti? Jecha keessa hin jiru adeero waaqayyoon Yesuus Kiristoos kallattiidhaan waaqayyoorraa hin dhagaa jedhe dubbii nutti himu kana dubbii isaatii miti. No. Miti. Isaatiin aan jettee bada. Okay, dubbiin kun kan kootii miti kan isaan ergeeti jedha Yesuus Kiristoos. Deemu wangeela wantaa dhaqe ammas. Wangeela Yohaannis boqonnaa 30 dhaqe. Ustaazitti maan jira bara? Asirratti maaltu jira sitti fakkaate? Maaltu jira? Kitaaba qulqulluu keessatti caqasoonni waldee garanii deemu malee caqasa tokko qofa qabattee deemta taanaan yoomiyyuu ittiin badda malee gara jireenyatti dhufuu hin dandeessu. Qooduma amma dubbatte kanaan immoo jechuudha. Yesuus jedha kana faalleesse jee Yesuus an waaqayyo irraa dubbiin dhaga'uun isinitti himaa jedhe dubbiin kan isaatii miti kan waaqayyooti. Ofirra dubbiin kun kan kooti kan jedhu fidii kana faalleesseeti. Eshi Kiristoos hangooftaadha gaafa jedhu akkam goota Yesuus hangooftaadha gaafa jedhu gooftaa jechuun Abrahaam gooftaa Salamoon gooftaa Daawit gooftaa Yisaaq gooftaa anis gooftaa atis gooftaa gooftaaleen hedduu waaqa yoo kan Yesuus takkaa waaqaan hin jenne. Gooftaa jechuun waaqa jechuun miti bar ni beektaa gooftaa fi waaqni akka garaagarummaa ta'e ni beektaa Phaawulos barsiisee jira ni beektaa akkas ta'e. Beektaa fi waaqni garaagaradha. Gooftaa jechuun waaqa jechuun miti ni beektaa boqonnaa seeqannoo. Waaqayyoodha kan jedhu ansii kennee maal goota? Naa kan Yesuus Kiristoos bakka itti waaqa jedhame ana kiristaanaan sii ta'a. Okay, raajicha Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 I think. Moo ilmi nuuf dhalatee jedha waaqayyoon jedhu. Yesuus eenyu siin jedhe san? Itti fufi dubbisi. Yesuus eenyu ilmi nuuf dhalatee kan jedhu gartee. Okay, afaan Ingiliffaa ni beektaa mucaan nuuf dhalate afaan Ingiliffaa. Okay, eenyu nuuf dhalatee? Siin dubbisa kun. Dura dhaggeeffadhu. Siin dubbisa. Hin beekaa bar yoo waanuma kana so yoo Yesuus kallattiidhaan Yesuus ani nama kan jedhe guutuun si kana mee bakkuma takka ta'e Yesuus itti waaqa jedhee mana kan itti kiristaanaan ta'a. Okay. Isaayyaas Isaayyaas kana walumaan dubbisan niin banadha qonis niin beeka kanarratti yoo ati gartee waan takka ati dhageenye si dhageessa asirratti booda immoo na jalaan miliqeen. Isaayyaas niin beeka sagal boqonnaa ja'a. Isaayyaas dhiifama jira mata duree ala caca'u jira beeka kanuma caca'u jira mata duree irratti hin deebisa achi booda. Isaayyaas. Okay, Isaayyaas. Okay, akka jedhu boqonnaa 9 mucaan nuuf dhalateera. Eenyu dhalate jedhe? Mucaan nuuf dhalateera eesh. Waaqa jedhee mucaa jedhe? Jedhe itti fufi dubbisi kaa. Hin dubbisa dura waanuma kanatti sii galuu qaba. Mucaadha jedhee moo waaqa dhalate jedhe? Mucaadha. Mucaadha jedhee waaqaa miti mi? Rammee banadhu asirratti na hojii deemna. Rammeenis qo'ee hojii adeemu. Rammee jira? Jira. Hin cufatin dhaggeeffadha. Yesuus asii waaqa jechuun kan deemu dhaggeeffadha akka jedhe mucaan nuuf dhalatee jira afaan Oromoo si gaafadha mucaan nuuf dhalate Yesuus mucaan dhalate kun bara Isaayyaas dhalate moo
bara gartee bara kakuu haarawaa dhalate. Asirratti akkuma jalqaba siin jedhe Afaan Oromooti goobasi kiyya. Raajiin waan inni dubbatamu tokko raajiin kun bara Isaayyaas dhalate moo bara Isaayyaasiin ala dhalate? Mucaan kun bara kakuu haaraatti. no Isaayyaasiin booda. afaan rammeesiin gaafadha afaan dhameesitti. dhaabbadha itti deebitanii please afaan Oromooti jedhan namni yoo afaan Oromoon beekne na rakkisan dhugaa. Seelluuf afaan Oromoo future present tense future tense perfect tense mal tense dila baranne san yoo ittiin dalayne waan kaleessa akka itti dubbatu jira waan arraa waan boru fuuldura dubbatu jira mucaan nuuf ramme yoon akkana jedhe daa'imaan naaf dhalate yoon jedhe daa'ima already dhalate moo kan ganaa dhalatu dubbachuu kiyya ramme. Dhalate gaafa jettu already dhalatee jira. Thank you amma kana deebisu mucaan nuuf dhalatee jira jedhe Isaayyaas. Ustaaz gaafii koo irratti hin xiyyeeffannee barate si jamar waa'ee waaqa ta'uu fi waaqa ta'uu dhiisuuti malee waa'ee pirezentii fi paastintii koo. Isin laallatu seerluu afaan Oromootiin hin barreeffamne wangeelli kee. Ammatti gaafiin kun ammatti kan laallatu waa'ee waaqayyo ta'uu dhabuu fi waa'ee waaqayyo ta'uuti ustaaz. Siifin dubbisaa bara dubbuma tana walii galuu qabna akka afaan Oromoo barattee miti nama qubee generation qeyroo nama daa'ima xiqqaadhatis. Mucaan nuuf dhalatee Isaayyaas jiru mucaan kun bara Isaayyaas dhalatee mi? Miti? Gaafii koo irratti maaf hin xiyyeeffattu atam? Afaan seerloo afaan Oromoo naa deebisa kaa dura waan dogoggora takkaana jedhe. Afaan Oromoon beektu afaan okay sisaayin wal argeen sisaayin na dubbisee ture sisaayin na dubbisuu fi sisaa dubbisuu fi jecha kanaa kana namoon beektu mucaan nuuf dhalateeraa jedha mucaan bara Isaayyaas dhalate Yesuus. Bas sirrii miti bakka takki tanatti ilaali isa ta'uu hin danda'u hayyee ni hin dubbisa ilmi nuuf kennameeraa jedhe hayyee waan already kenname tokko moo malka waan ganaa kennamu. Kennameera gaafa jedhu kennamuuf yoo jedhe ganaa kennamuu deema. Takka ta'uu hin danda'u Yesuusiin takka ta'uu hin danda'u. Already kennamee jira jechuudha. Afaan Oromootii miti yoo naan jettan afaan biraa dubbisna bas. Okay. Caqasa biraan sii kenna. Isatti amanuu hin dandeenyeemi kakuu haaraa keessan caqasa. Kana akkamitti akkuma nama siyaatu muru akka jedhu akka mucaan nu kennamee jira humni mootummaa isaa gateetii isaa irra jira mucaa kanarra jira mucaa dhalate kanarra jiraachuuf ta'a miti jira. Okay maqaan isaa gorsa waashanii yaamame bakka tana yoo gorsa bakkuma Yesuus jedhamee fiddan kiristaana ta'a dhaggeeffadhu waan hunda siif hin dubbisa. Maqaa meeqaan yaamame Yesuus maa jennu Yesuus ma jedheeti akka itti namattanii Yesuus jettan yeroo hunda maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara bara hangafa nagaa in jedhamaa jedhe bakkuma in jedhamaan bakkuma takka kan Yesuus Kiristoos in jedhamaa. Hin jedhamaa de malee ko hin jedhameera hin jenne akka amma loojikii atama deemte yoo deemne. Loojikiin hin deemne ani obbaleessu waan barreeffamaan hin deemne. Waan achirra jiru sitti mani. Waan achirra jiru sitti mani. Amma kanis gaafa. Jedheera jechuu fi amma waa'ee pirezentii fi fiichariitii miti kana tamma kaasaa turte obboleessu. Laal mucaan nuuf dhalateen waan dabare Yesuus ta'uu hin danda'u walii galle. Hin jedhamaa gaafa jedhu fiicharii namoo pireezentiidha. Eega dhalatee waan kana hin jedhamaani eega dhalatee waan mucaa dhalate kana ni jedhama amma fakkeenyaaf ilmi naaf dhalatee jira mucaa waaqayyoon naaf kennee jira maqaan isaa gorsaa gammachuu eenyu jedhama afaan Oromoo si gala eega dhufee hin jedhama gaafa akkas hin jedhama akkanitti waamamuuf ta'a ganaa fuuldura itti waamamuu ta'a eega okay amma kanuma Yesuus maa jennu akkuma itti feetetti deemu gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa kan jedhamu kana kan jedhu mee bakkuma takka Yesuus Kiristoos dinqiin akkana jedhe dinqii jedhanii bakkuma takka Yesuus hin waamama jedhe itti maqaa kanaan itti waaman shanan kana keessaa bakka takka kakuu haarawaa keessaa bakka takka kan dinqii Yesuus dinqii jedhanii itti waaman kan takka abbaa bara baraa jedhanii waaman takkuma naa kan. Waa shan dubbatee miti. Raajii jechuun raajiin tokko yeroo raagu waan kun yoo hin taane waan kijibaati miti ni beekame akkas. Raajii jechuun wanni dubbatame kun raajiidhaan mul'anni kun gartee argamuu qabaa miti raajiin tun. Bakkuma takka kan Yesuus Kiristoos gorsaa jedhanii maqaasaa gorsaan akkana jedhanii bakkuma takka fide maqaa bakkatti gorsaa jedhanii. Efesoon boqonnaa 2:10 dubbise.
Efesoon. Efesoon boqonnaa meeqa? Lama? Kudhan. Nuhi hojii harka isaati. Hojii hin jedhu. Hin jiru. Boqonnaa lama boqonnaa lama kudhan jette? Okay. Okay. 8 9 kudhan hin jedhu akkas. Nuhi hojii harka isaati. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee suphee hin jedhu. Yesus ofee karaa Yesus uumamne hin jedhu. Karaa Yesus Kiristoosiin uumamnee jedha. Uumaan Waaqayyo dhomoo miti. Uumaa siin hin jenne goobasee yaa bakka siin hin jenne bar. Bakkuma Yesus Kiristoos gorsaa itti jedhame gorsaa jedhanii yaaman maqaa isaa maqaa akkana siin jedhee bar maqaan isaa ilmi kanname kun maqaan isaa gorsaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa in jedhama jedhe maqaa shanan kana keessa afran kana keessa bakkuma Yesus maqaa kana mee tokkuma naa kana bakka itti yaamanii maqaa kana Yesusin alatti. Ko ka Waaqayyo jedhu sii kennee bar. La ilaha illallah. Yaa goobasii sii galee rammi afaan Oromoo sinii galee. Akka gaariitti nu galee. Mucaan dhalatu kun jedhan gartee mucaan dhalatu kun gorsaa jedhamee maqaan tokko ka gorsaa jedhamee yaamama dinqii jedhamee yaamama abbaa bara baraa jedhamee yaamama hangafa maar jedhamee yaamama eenyu maqaa shammu maal dubbate kana keessaa tokko waanni kun raajii jechuun waan fuuldura dhufu akkana mucaan dhalatu kun akkanatti yaamuuf ta'anii maqaa akkana yaamamaa jedhee dubbate. Yoo hin yaamamin akka wangeelaatitti hin yaamamin kijiba jechuudha raajiin tokko waan tokko raajiin Musee nabiyyoonni dubbatan. Nabi Musaa nama Quraana keessatti yoo dubbate ya'atii min ba'di ismuhu Ahmad akkana jedhee dubbate. So kijiba yookaan. Dhageessee Sisaay. Ibsiif narraa dadhabee bu'aa. Afaan yaada kanarratti kennadhee iddoo namaa gadhiisa. Wayyaa. Ayyee okay ishee. Haasaa falmii kana dhaggeeffadhee guyyaa lamaan tokko siin dhaggeeffadhaa. Ammasitti kaayyoon peejii keessa illee baay'ee naaf hin galle garuu maal iseeti fakkeenyaaf ati giraama fakkaata sirna luga fa'aa haasoftee tama fakkeenyaaf kutaa masarratti haasoftee sirna lugi isaa kun sirrii miti mucaan dhalatee jedha malee gara fuuldura dhalata jedhe sirriidha waanti jettu waanti jiraa jettu kun garuu maal iseeti silas dubbattee turte kan gurbaa geetu jedhamu wajjiniini kallattii maan dubbattee waaqayyo jala dhokatee jette sirrii mattee jedhaa kutaan sun waanti jette san. Sirri ta'ee jedhee duuba maaliif diddanii fudhattu? Okay, akka itti baranne sitti maara gara koon kan akka itti baranne miti akka itti baratte akka wangeelaatiin baana akka biraas barsiisan isaan. Anarra maal akka fudhadhu sitti maa dhaggeeffadhu carraan laadhu. Arra maal akka fudhadhu akkamitti maal akka fudhataa ture. Ayyaa. Amma duraanii kan nuti barsiifamnaa turre kan orgaanaayizeshiin garaagaraatti ijaarame dhaabbanni garaagaraatti ijaarame waan kallattii achirraa dubbatu oduun taane waan hiikaan dubbatu irratti ijaarame. Hiikaa jechuun inni qabne kun afaan biraa hiikaa jechuun bara kanaa bara afaan Oromoo kana afaan waan biraa irraa akkam seeti naagalee bara amma nuti dubbatu naagalee bara amma fakkeenyaaf namni jireenya dhugaa kan mataa isaa jiraachuudhaaf jalqaba namarraa barachuu qaba miti. Okay waan achirra dubbatame dhiisee namni waan biraa kan nutti taasaa ture. Akkas kun immoo akkasi bara addunyaa kanatti ijaaramee bara gosa lamatu wal qoodee jira addunyaa kanatti gurguddaa lama jira miti amantii gurguddaa lama jira kan immoo waan nuti jiruu dandeenyu natti hin fakkaatu. Ati hin jijjiirtu ofii jijjiiramuu hin dandeessu ati. Dhageekaa gara kan fakkeenyaaf eessatti na jijjiiruu dandeessa bara fakkeenyaaf ani waan tokko jaradhee amantiin kun akka faayidaa qabu beekta waan garaagaraatti akka inni fayyadu gara kan keetti dhufuufis rakkoo baay'ee kan kee keessa akka jiru nan beeka maal sitti fakkaata rakkoo guddaa nama fakkeenyaaf ati ana kakootti itu namni fakkeenyaaf amantiin kamiyyuu wal kabajee isa kana qeequu baadhee itu fakkeenyaaf akkamitti ijaarame har'a akkamitti fudhatame fakkeenya dhagaadhaan lafi kunii. Nyaata jennee walii galee jiraachuu dandeenya ta'a. Akkati jette mucaan dhalateera kan jedhu achirra keessatti. Amantii bara waan waaqayyoon namaa kan malee namni tolfatu miti. Isa amantii inni akka kunillee jaarraa 21ffaa keessatti akka jennee haasa'uun xiqqoo ishee amma sitti gara Abbo Muwaaz xiqqoo deebisuu fi anan deebisaaf. Hiikaa danuu addunyaa kana gubbaa waa'een warri amantii pheenxees haa ta'u fayyisaa addunyaa furadhaa jedhanii anuma kan musliimaa kanaa'u dhaabanii matsa'itii natti kannanii gorsanii kannanii dhagan argina takka. Argi baay'een argi barna kaa'e. Seeruma addunyaa kamittuu dhoorgamaa miti. Maaliif jennaan namuu gara karaa kiyyaatu dhugaadha jees siyaamaa ati akka dhuunfaatti mirgi keeti.
Yoo wanni isaan ragaadhaaf sitti dhiyeessan kitaaba isaan irraa dubbatan san irratti sammuun kee akkasii fudhatu ta'ee ragaa waliin jechuudha jala deemta. Yoo hin taane immoo namni dirqiidhaan qawwee sitti qabatee kottu amantii kee kana dhiisii kanan fudhadhu siin jedhu jira. Amma namni peentee kottu islaminaa dhiisii peentee fudhadhu jedhe dirqiidhaan na dirqu jira. Garuu guyyaa guyyaan yoo argitee jiraatti ta'e miidiyaadhaanis qaamaanis iddoo garagaraatti magaalattis baadiyyattis fayyisaa addunyaa kottaa akkas nama karaa sirrii hin jedhama. Warri amantiitis waliin dhufanii ofii waliin morman kana ati akkas lulee ceesitee gorsaan hin jiraan wal kabajanii dhugaa sodaattaati waan dhugaa sodaattuu fi gorsa akkanaa laattaa jirta malee ati ammoo wanni akka nama dhuunfaatti wanni sirraa eeggamu maali beektaa? Amantii ofiit keetiitti amantuu irratti yoo nifii fi dhugaan itti amanti gara san nama waamu. Yoo shakkii irraa qabaatte immoo bakka shakkii qabdu san irratti qaama si ol beeku. Amma baabummaas wanni siin jechaa jiru ani amantii kiyya qofaami kitaaba keessanillee nan beekaa achi keessa wanta dhugaas fi dhugaan ta'in adda baasee isinitti himaa jira.